As keessatti dogoggorri kan seenaati moo kan keessaan immoo kan eenyuuti mee kanarratti ibsan barbaada. Thank you. Baay'ee bareedaadha. Bareechinsi ibsaa. Ani nama waan tokko seenaallee dubbisuudhaan barachuudhaan namoota amma takka baradheera seenaa ministeeronni garaagaraa mana barumsaatti haasa'anullee. Asima. Okkabis. Ayyee deeme. Akkasitti seenaani waan ragaan qabneedha. Seenaan tokko gaafa dubbatamu akkuma walii galaatti waan amantaadhaan wal qabatus waan biraas gaafa haasa'u seenaani yoo ragaadhaan hin deeggaramne seenaan seenaa ta'ee hafa. Al-qissa kal-fissa wa illam yuwaafiq an-nassa jedhan. Sigalee seenaan akka afuura sirraa yaa'uuti. Afuura namarraa yaa'u gara gadii kanaan namarraa yaa'u beektaami afaan hin baasee dubbachuun na yellaise. Afuura gara gadii kanaan yaa'u. Sigala gaafa afuura sin jedhu. Moo baasee ma dubbadhu. Kunoo laa jalatti barreesseera Razzaayyoo ka jedhan. Seenaani akka kana wa illam yuwaafiq an-nassa yoo ragaadhaan hin deeggaramne sigalaami. Seenaan akkuma afuura yaa'u kanaati. Waan kabaja hin qabneedha jechuudha. Waan bakka hin qabne waan fudhatama hin qabneedha. Yoo maal hin taane wa illam yuwaafiq an-nassa yoo ragaadhaan hin deeggaramne. Kanaafuu seenaan ragaadhaan hin deeggaramne fudhatama hin qabu. Kanaaf seenawwan dubbiste kana seenaan sun ragaa madda ragaa wahii fudhateeti moo namni seenaa barreesse fakkeenyaaf nama waggaa 50 asiitu seenaa barreesse. Nama waggaa dhiyeenyaati asiitu seenaa barreesse. Waggaa 100 asiitu seenaa barreesse. Har'a jaarraa ja'affaa jechuun yookaan jaarraa 7ffaa jechuun har'a waggaa 1400 dura jechuudha. Waggaa 1400 dura jaarraa ja'affaa jechuun. Namni waggaa 50 asii yookaan namni waggaa 100 asii jaarraa waggaa 1400 dura darbe akkamitti barreessuu danda'a yoo ragaa hin qabaanne. Madda ragaa wahirraa barreessuu qaba malee maddi ragaa inni irraa barreesse jiraachuu qaba. Yookaan immoo akkuma nama siin jedhe akka afuuraa ta'e afasii galee ragaa hin qabu waan ta'eef. Namni waggaa 100 asii argame waan waggaa 1400 dura ta'e yoo osoo ragaa hin qabaatiin ragaa malee barreesse akkuma afuuraa sana ta'e hafa. Akkuma afuuraa sana ta'e hafa. Kanaaf wannan si dhiheessu ragaan sun gaafa barreessu maal irratti hundaa'eeti kan inni barreesse. Eessarraa funaannateeti maddi ragaa isaa eessa? Maddi ragaa isaa eessa? Seenaa sana barreessuudhaaf maal wabeeffatee barreesse? Maal wabeeffatee seenaa sana barreesse kan jedhu hangaaffiin si gaafadha. Atillee seenaa sana madda isaa qoradhuutii ilaali. Kanaafuu na biratti seenuuwwan waggaa 100 asii barraa'anii fudhatama na biratti hin qabaatan waan ragaa hin qabne waan ta'aniif. Waan wabii wayii waan wabeeffatanii irratti hundaanii barreessa waan hin qabnedha waan ta'aniif. Walaakin nuti islaamummaa gaafa si barsiisnu quraana irraa si barsiisna. Ragaallee gaafa sitti finnu quraana irraa sitti finna. Quraanni isa kami yoo ka jettu taate quraana jecha rabbiiti. Rabbii isa samiillee uume, dachiillee uume, ilma namaallee uume, waa hunda uume irraa ragaa sitti finna. Islaamummaan duraan jiraachuu isaadha. Rabbi ilma namaa kana hunda uumetuyyi islaamummallee anatu isinii jaallate jedhe. Quraanni immoo jecha rabbii ta'uudhaaf, quraanni dubbii rabbii ta'uudhaaf ragaa qabdaa yoo ka jettu taate, kunillee ka gaaffii sitti uumu yoo taate, na'am ragaa guutuun qaba. Evidensiidhaan illee loojikaalii akka loojikiitti illee ragaa kallattii garaagaraatiin si dhiyeessuu danda'a. Quraanni jecha rabbii ta'uu isaadha. Evidensii yoo naaf fidinaan jette ragaa quraanamarraan sii fida. Hadiisa ergama rabbiirraan sii fida. Aqwaala sahaabotaa warri yeroo quraanni na Muhammad irratti bu'u na Muhammadin bira turani akka quraanni rabbi biraa ta'e ragaa ba'u isaaniillee jechoota jaraarraallee ragaa sii fida siin jechuu kooti. Quraanni jecha rabbii ta'uu isaa rabbi quraana keessatti dubbate. Bismillah. Iddami jaafa ayata 192 irraa kaastee yoo dubbiste akka quraanni jecha rabbii ta'e rabbiin dubbatee jira quraana keessatti. Akkasuma nabi Muhammad illee salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi hadiisa isaanii keessatti dubbatanii jiru jechuudha. Akka loojikiitti illee yoo sii fide akka loojikiitti illee yoo kalleen hin jiru wal diiguun wal faalleessuun tokkollee quraana keessa hin jiru.
limaadha maaliif yoo kajettu taate jecha rabbiiti waan ta'eef. Amma wantoota wal faallessu haasaa namootaa keessaa namni sirriitti waa namaa dubbisee waan namni barreesse waan namni walitti qabe dubbisee namni jedhe dogongora nama baasa. Fakkeenyaaf macaafa keessaa macaafa kee xiqqeessuuf illee miti dogongora baasetti agarsiisa. Dogongora nan baasa macaafa kee keessaa yoo walitti araarsuu dandeesse jechuudha gara boodaatti. Ayyee. Quraana keessatti immoo dogongorri tokko yookaan wal dhabdeen takka illee hin argamu. Maaliif haasaa rabbii waan ta'eef jechuudha. akkasuma rabbiin ammas quraana keessatti itti fufee qul la in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-qur'ani la ya'tuna bimithlihi. Ilmi namaa illeen uumamni ilma namaa jedhamu kunii fi uumamni jinnoota jedhaman illee osoo walitti qabamanii waan quraana fakkaatu fiduu hin danda'anii jira rabbiin. Maaliif jarri uumama waan ta'eef. Quraanni immoo haasaa uumamaa miti haasaa uumaati waan ta'eef. Akka uumaan haasa'u kanatti ilmi namaa tokkollee uumamni tokkollee haasa'uu hin danda'u. Uumamni kun guutuun osoo walitti qabamanii jira rabbiin waan quraana fakkaatu fiduu hin danda'anii jira. Akkaataa tartiiba haasawaa quraanni itti haasa'u kanatti haasa'uu hin danda'an. Akkaataa ibsa garaagaraa quraanni itti namaa kennu itti namaa bayyansu waa hunda itti addaan namaa baasutti osoo addunyaan guutuu walitti qabamtee namaa miti jinnoonni illee osoo walitti qabamanii haasa'uu hin danda'an. Hatta namni takka ilma namaatti jedhamee honga quraanaa kana namni keessa gaggalee fahamuu danda'u illee jiru. Ergaa baay'ee qaba. Ittuma deemaa ittuma seenaa deema namni. Ittuma seenaa deemna honga isaa ga'uu hin danda'u namni hadda. Attan chaalenjii kennee ture rabbiin warra quraanii rabbi biraa himiti jedhanii mormuuf chaalenjii kenneef. Waan quraana fakkaatu fidaa kaa jedheen. Arabootumti mormaa turan. Quraanni jecha rabbii miti jedhanii mormaa turan. Eeshi isinis Arabaa isin Araba keessatti immoo afaan Arabaatiin dandeettii guddaa qabdu. Seerluga afaan Arabaatiin dandeettii guddaa qabdu. Haasawa afaan Arabaa kanaan dandeettii guddaa qabdu. Waliigalaatii waan quraana kana fakkaatu fidaa jedheen rabbiin fiduu dadhaban. Sanbooda maal jedhan quraanni jecha rabbiiti kanaaf fiduu dadhabne jedhanii argina. Kanaafuu quraanni jecha rabbii ta'uunsaa kallattii garaagaraatiin ragaa guutuu qabna. Evidensii guutuudhaan deemnaa jechuudha. Loojikiidhaan illee hangabaabsessi dubbachaa jira. Akka quraanni jecha rabbii ta'e kallattii garaagaraatiin wani nama amansiisu jira isin jechuu barbaadeeti. Quraana kana keessatti gaa rabbiin nabiyyoonni duraanii illeen akka jarri muslima turan rabbiin nutti hime. Nuuhiin akka inni muslima ture rabbiin quraana keessatti nutti hime. Abrahaam akka inni muslima ture rabbiin quraana keessatti nutti hime. Museen akka inni muslima ture rabbiin quraana keessatti nutti hime. Lidaa nuti ragaa quraana jecha rabbii ta'e kanarratti hundoomne akka jarri muslima ta'an ragaa fidan. Asirratti ammaan durii kaasee illee akka jiru manaa turii qoy. ragaa asirraa fidannaa si Museen nama Israa'eliiti miti minu. Museen nama Israa'el moo nama Israa'el miti? Museen Israa'eliidha. Israa'elii keessaa ergame. Yesuus illee nabiyyoonni baay'een Israa'elii keessaa ergaman. Ergi akkas ta'e Israa'eliin nabiyyoonni Israa'el muslima turanii jechuun amma dhugaarraa baay'een fagaatu. Utoo akkanumatti normaalii isaa ilaallee nabiyyoonni Israa'eliif ka'an kun Israa'eloonni musliimota turanii waan jedhu kuni akka seenaa saba Israa'el ammaa fi akka Araboota amma laallu kanatti akkuma seenaatti raafilii isaa gaafa laalu baay'ee nan deemsisu. Quraanni erga barreeffamee waggaa meeqa? Gaaffii kosadhuma. Quraanni erga barreeffamee waggaa meeqa? Akka inni si wanni ta'uun si kaasaa qoyna dhaggeeffadhu. Wanni dhugaarraa fagaatu haasaa keeti si galaami. Haasaati amma haasofte yes dhugaarraa fagaata. Garuu nabiyyoonni sun muslima ta'uun dhugaarraa hin fagaatu. Maaliif dhugaarraa hin fagaatu jedhii na gaafadhu kana sirriitti deebisa. Wanni dhugaarraa hin fagaanneefi nabiyyoota rabbitu ergata. Nabiyyoota kana rabbi gaafa ergatu amantaa garaagaraatiin ergataasa moo amantii tokkoon ergata? Amantii garaagaraatiin ergata jechuun dhugaarraa fagoodha. Rabbiin nabiyyoota gaafa ergu amantii garaagaraatiin ergata jechuun dhugaarraa fagoodha innati yaaddu kun. Rabbiin amantuma tokkichaan nabiyyoota hundahuu gaafa ergu amantuma tokkicha barsiisaa jedhee erga jechuun immoo dhugaatti waan dhiyaatudha. Aqilumaanuu yoo deemne siin jechuu kooti. Aqilumaanuu yoo deemne saba Israa'elii duriirraa jalqabee ibnoola amantiin saba Israa'el bara Musee irraa jalqabee bara Abrahaam irraa jalqabee jarri Juudizimiidha. Jarri Juudishiidha bakka. Jarri Yuudiin kun immoo
Anka saba Israa'eliiti, an saba Israa'elii siin jedhaan Israa'eloonni guutummaan Israa'eloonni guutummaan addunyaa kanarra jiraatan amantiin isaanii istiin bara durii hamma har'aatti Juudizimiin kan inni jalqabe Musee booda. Kiristiyaana illee miti. No, isaan kiristiyaana illee miti. Musliima illee miti Israa'eloonni. Amma Israa'eloonni kiristaaniitiin fudhannee jiru. Sababii kanatti Yesuus Kiristoosiin kan isaan fannisan. Ani akka kanatti ayyeena dhaggeeffadhu obboleessa kiyya sirriitti na hubadhume. Israa'eliin ati jettu dheengadda si galee Musee booda wannati juudizimii maaloo ati jettu Musee booda. Ankara siin jedhaan jiru waan Musee boodaa siin jedhaan jiru Israa'elii dheengaddaayyuu siin jedhaan jiru. Israa'elii durayyuu musliimat ture islaamummaat ture Israa'elumaan durayyuu osoo sabni Israa'eliin argamin dura. Si galee osoo uummanni sabatti hin qoodamin dura musliimat ture islaamummaat ture. Osoo saba garaagaraatti hin qoodamin dura addunyaan kun guutuun islaamummaat ture. Hatta Rabbiin gaafa Aadamiin uumee jedhu Aadamiin eega uumee jedhee amma jaarraa 10tti yookaan amma waggaa 1000 takkaatti wanni namni irra jiraataa ture islaamummaa bichaadha. Aadamiin eega uume amma waggaa 1000 takkaatti namni maalirra jiraataa ture islaamummaa irra jiraataa ture. Kana ragaa quraana irraa sii kenna. Yoo barbaadde ragaa quraana irraa sii kenna. Mbeesa